Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raabbi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa har'aas barnoota haarawaan walitti deemnee jirra. Barnoota har'aa keessatti warroonni YouTube qabdan dhaggeeffattoota kan koo YouTube keessanii fi Facebook keessan akkaataa itti walirratti hidhachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana jechuun Facebook irratti nama baay'ee horachuun salphaadha. Facebook irratti nama baay'ee maatiiwwan baay'ee adiiwwan baay'ee horachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti Facebook irratti yeroo gabaabaa keessatti nama baay'ee horachuu ni dandeessanii. So YouTube keessan immoo dhaggeeffattoota kan koo Facebook keessan irratti linkii gochuudhaan YouTube keessan irratti maatii baay'ee akka argattan yookaan immoo YouTube keessan Facebook keessan irratti lamaan isaanii walirratti hidhachuudhaan maatii baay'ee karaa akkaataa ittiin horachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kana jechuun YouTube keessan yeroo gabaabaa keessatti gurguddifachuudhaaf baay'ee tokko isin qarqara jechuudha. Salphumatti Facebook keessan irratti nama baay'ee horachuu waan danda'amuuf Facebookiin pilaatfoormii kamirrayyuu nama baay'ee horachuudhaaf yookaan adiiwwan maatiiwwan baay'ee horachuudhaaf baay'ee tokko salphaa ta'edha. YouTube keessan immoo Facebook keessan irratti hidhachuudhaan lamaan isaa walirratti hidhachuudhaan YouTube keessan yeroo gabaabaa keessatti akka isiniif guddatu akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Ani mo'edha chaanala kan koo Soofuma Raabbi irraa. Warroonni yeroo jalqabaate gara YouTube chaanalii kanatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatanaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma yeroo isin irraa fudhadhu gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanti gootan jalqaba Facebook keessan irra ni seentu. Step isa sirriitti hordofaadha. Gara Facebook keessaniitti erga seentanii booda sarara sadii kan nuti hidhanii ergasii immoo profaayilii Facebook keessanii irra ni dhuftu. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo asirra dhuftanii tuqaa sadiitu argama. Yookaan immoo akkana gasiiqxanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo edit public details kan jettu jirti. Edit public details kan jettu kana kilgootan. Ergasii asirratti informationa waa'ee Facebook keessaniitiin kan wal qabate guutumaan guututti informationa guutuu bakka itti guuttanii bakkee kun jechuudha. Ergasii akkana gad dhuftan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo linkis kan jettu fuulduratti add kan jettu jirti. Add kan jettu kana kilik gootan. Akkuma asirratti argartan fuula kanattu isiniif banama jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Social links kan jedhu kanarratti isa kanatu hidhanii fuulduratti public wanta jedhamtu jira. Isa yeroo kilik gootan public friends only me kan jedhu jira. Social media kamiyyuu asirra link gochuu ni dandeessanii. An YouTube keessan isinitti agarsiisuu barbaada. So YouTube keessan eenyu akka ilaalu barbaadda yookaan immoo eenyu akka isiniif ilaalu barbaadan linkii isaa jechuudha. Walirratti hidhachaa jirtan waan ta'eef eenyu akka isiniif ilaalu barbaadan kan jedhudha. Asirratti public irra gootan namni hundiyyuu akka isiniif ilaalu jechuudha. Facebook profaayilii keessan keessa seenu namni kamiyyuu akka YouTube keessan isiniif ilaalu public irra gootan. Asirratti akka hin dogongorre wanti guddaan asirra waan ta'eef public irra gootan. Isa jalqabaa social links kan jedhu fuulduratti jechuudha. Ergasii immoo add social link kan jettu jirti jalatti kan argamtu add social link kan jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo platform kan jedhu jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Platform kan jettu kanarratti kilik gootanii jechuudha. Ergasii immoo YouTube barbaadan jechuudha. Isin fakkeenyaaf Instagram wal qunnamsiisuu barbaadan Twitter, Snapchat, YouTube, TikTok jechaa deema. So an targeting kan koo YouTube dha waan ta'eef YouTube ishee jettu kana filattan jechuudha. Ergasii direct YouTubein as dhufee jira jechuudha. Ergasii immoo maqaa YouTube keessanii asirratti username bakka jedhu kanarratti barreessitan. Fakkeenyaaf kan koo Soofuma Raabbi waan ta'eef Soofuma Raabbi jedhee maqaa YouTube kan koo isa sirriidha. Asirratti spellingii isaa osoo hin dogongoriin nan barreessaa jechuudha. Akkuma asirratti argattan Soofuma Raabbi jedhee username irratti barreessee jira jechuudha. Ergasii immoo website kan jettu fuulduratti isa kanallee dhaggeeffattoota kan koo public irra gochuu hin irraanfatinaadha. Ergasii immoo asirratti add website kan jettu kana fuulduratti website address kan jettu jirti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo website address isiniin jedha jechuudha. Barreeffamni kun addressii yookaan immoo linkii YouTube keessanii copy gootanii gara dhuftanii amma immoo linkii YouTube keessanii bakka irraa argattan isinitti agarsiisuudhaaf as keessanii baatan jechuudha. Linkii YouTube keessanii argachuudhaaf YouTube keessanii seentanii YouTube keessa erga seentanii booda asirratti mallattoo yookaan icon profaayilii YouTube keessanii kana kilik gootanii ergasii immoo your channel kan jettu kana kilik gootanii erga gara home YouTube keessanii seentanii booda asirratti sarara sadii kananitti hidhanii ergasii share kan jettu kana kilik gootanii ergasii immoo copy link kan jettu kana tuquudhaan copy link gootanii egaa haala kanaan linkii YouTube keessanii argachuu ni dandeessanii. Amma direct gara bakka jalqabaatti deebitanii ergasii website address kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan asirratti xiqqoo qaqqabdanii sekendii muraasaaf ergasii immoo paste kan jettu isinii dhufti. Paste kan jettu kana kilik gochuudhaan linkii YouTube chaanalii keessanii asirratti paste gootanii ergasii haala kanaan isin dhufa jechuudha dhaggeeffattoota koo. Haala kanaan dhufa akkuma asirratti argartan maqaa YouTube chaanalii keessanii asirratti YouTube ta'uu filattanii jirtanii maqaa isaa asirratti barreessitanii jirtanii ergasii jijjiiruu barbaadda yoo dogongortan remove gootanii haarawaa maqaa sirreessuu ni dandeessanii. Maqaas akkanumallee YouTube illee filachuu yoo dogongortan jechuudha irra deebiidhaan remove gootanii sirreessuu ni dandeessanii. Ergasii website kan jedhu jalatti immoo inni kun lamaan iyyuu dhaggeeffattoota kan koo social links kan jedhu public
asirra website ka jedhu public ta'uu qaba. Ergasii immoo linkiin YouTube keessanii asirra dhufeera moo hin dhufne ka jedhu erga mirkaneessitanii booda asirratti save ka jettu kana click gochuudhaan save gootanii ergasii haala kanaan garaan dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan maqaa YouTube keessanii asirratti argama, asirratti immoo linkiin ni argama jechuudha. So amma immoo namni akkamitti profaayilii keessan irratti argachuu akka danda'u isinitti agarsiisu. Ergasii duuba deebitanii profaayilii Facebook keessanii irra dhuftanii ergasii immoo al tokko refresh gootanii erga gootanii booda asirratti gara Facebook keessan irratti jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaalli kan koo Soofumar Appidha, maqaan isaa sirriidha. Linkiin isaa immoo asirra argama jechuudha. Linkii kanarratti yookaan maqaa kanarratti namni al tokko kilik yeroo godhu gara YouTube keessanitti fudhata jechuudha. Fakkeenyaaf namni Facebook keessanirra yeroo seenu profaayilii irra inni dhufa. Ergasii immoo salphamatti jalqaba irratti linkiin YouTube chaanaalii keessanii asirratti argama. So linkii kanarratti kilik yoo godhe direct gara chaanaala keessan kan YouTube'itti isin geessa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan jedhee yaada. Chaanaala kan koo kan YouTube'itti inni kun asirra seenee wanta barbaade daawwachuu, viidiyoo barbaade daawwachuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan Facebook keessanii fi YouTube chaanaalii keessan walirratti hidhachuudhaan subscriber baay'ee wachaaworii baay'ee yeroo gabaabaa keessatti YouTube keessanillee guddifachuu ni dandeessu. Egaa barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa baratanii fi akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notificationii ol irra gochuun dagatanaadha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.